Rifeensa keenya karaa dogongoraa karaa sirrii hin ta'iniin dhiqachuu qofaan miidhaa guddaa akka irraan gahaa jirru beektu dogongora nuti balleessaa jirruu fi karaa sirriin isa kam akka ta'e takka takkaan addaan baasee isiniif ibsa inshaallah. Hamma dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagayaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Tokkoffaa irratti rifeensa keenya wayita dhiqannu xurii ofirraa qulqulleessuuf jecha akka xuriin rifeensa keenya mataa keenya irraa bahuuf jecha itti deddeebinee shaampoo itti deddeebifnee dhiquudha. Shaampoo itti heddummeessuun ammoo rifeensa keenya nurraa miidha. Rifeensa keenya wayita dhiqannu shaampoo itti heddummeessuu hin qabnu. Yoo akkamitti deddeebisnee itti guddatee jedhe yeroo lama qofa itti fayyadamuu qabnu malee yeroo lama olii itti deddeebifne shaampoon saamunaadha. Saamunaan akkuma agartan yeroo kinu amma meeshaayyuu harka keessaniin saamunaan bishaaniin dhiqxanii ittan harki keessanis hin goggogaa miti. Rifeensi keessanillee akkasuma saamunaa waan ta'eef shaampoon yoo rifeensa keessan itti deddeebiftanii jettan akkuma yeroo isin meeshaa dhiqxan saamunaadhaan harki keessan isin goggogusan rifeensi keessanillee san caalaa isin goggoga. Rifeensi keessan laafaa waan ta'eef haga harkaatu hin jabaatu waan ta'eef isin goggoga. Yeroo goggogullee hundeedharraa isin goggoga. Dafee bubuqqa'uufillee karaa laafatti isinirraa bubuqqa'a. Zayitii rifeensaa ka uumamaatiyyuu haga hundeetti irraa dhiqxan waan ta'eef lammaffaanillee kanumaan wal qabatee yeroo dhiqnu yeroo saamunaa yookaan shaampoo itti dibnee dhiqnu xurii rifeensa keenyarraa baasuuf itti nuuf qulqullaa'uuf jecha qeensaan hooquudha. Nama hedduu arge yeroo rifeensa dhiqatan akkanatti qeensan qabanii hooqanii qeensaan hooquun ammoo rifeensa miidha. Rifeensi yeroo sanitti jiidhaadha yoo itti hooqxee karuma laafaadhaan hundeerraa bubuqqaa waan ta'eef yeroo rifeensa keenya dhiqannu qeensaan hooquu dhabuudha. Bakka silaa qeensaan hooqnu quba keenya shanaan kana harka keenya shanaan kana keessa kenneeti massaajii godhuudha riguudha. Harkaan riguudha malee hooquu miti. Qeensan hooquun rifeensa hundeedhaan nurraa bubuqqisa. Kanaaf bakka silaa hooqxanii quba keessaniin quba shanaan keessan kan harka keessan keessa kaahaati hundeedha akkanatti akka massaajii gootan rigaadha. Quba keessaniin akkasitti riguun sun waa lamaaf fayyada. Tokko xuriin akka karaa osoo rifeensi keenyallee nurraa hin miidhamin karaa laafaadhaan mataa keenya qulqullaa'ee xuriin rifeensa keenyarraa ka'uufillee nuuf fayyada. Lammaffaallee akkasuma achumaan massaajiillee ta'a rifeensi keenya massaajii ta'a. Massaajiin ammoo rifeensaaf bareeda. Seelii dhiigaa ka mataa keenyallee akka kaka'u akka dadammaqu akka seeran hojjetu taasisa. Kanaaf quba keessaniin massaajii godhaa isiniin jedha. Yoo qabaattan ammoo massaajarii kinoo akkana kana kan masin agarsiisu kana yoo mana keessaa qabaattan kunfaa akka malee bareedaadha. Waa hedduu fayyada. Yoo forforii qabaattanillee forforillee rifeensarraa kaasuuf qulqulleessuufillee akkasuma xurii hundeedhaallee qulqulleessee rigee irraa kaasa. Akkuma argitan afaan isaa kun kinoo in hooqu rifeensaaf tolfame akka massaajiitti gubbar hirriga malee rifeensa hin bubuqqisu. Akkasuma rifeensallee massaajii godhaa tokkochi kun waa hedduu fayyada. Yoo bitachuu barbaadan Amazon irraa bitadhe. Ani bakka hedduun jira suuqilee hedduu. Tokkochi kun waa hedduu hojjeta. Masaajiillee godhaa xuriillee kaasaa forforii rifeensi keessa yoo qabaatellee forforillee akka malee qulqulleessee dhiqee kaasaa. Bakka san hin qabnetti ammoo quba keessan fayyadama. Qeensa keessan osoo hin taane quba keessan fayyadama. Sadaffaa irratti ammas dogongoriin rifeensa keenya yeroo dhiqannu hojjannu keessaa tokko bishaan owwaadhaan rifeensa dhiqatuudha. Anumarraayyuu jalqabee ani nama bishaan qorraa jibbu hin jaalladhu. Ani qaama dhiqatuudhaaf shaaworii seenee jennaan shaaworiin sun yeroo angadi ba'u innarraa lafan argitu hin jaalladhu. Ani bishaan qorraa jismatu na lola yeroo owwinnaatiyyuu bishaan owwaa malee bishaan qorraa hin jaalladhu. Akkasumattiyyuu ammoo bishaan owwan rifeensa miidha. Bishaan owwan rifeensaaf gaarii miti. Qorraalleen akkasuma kasi kirkirsee osoo kirkir jettuu hollattuu dhiqattu sunillee gaarii miti. Yeroo rifeensa keenya dhiqannu bishaan qabbanaa qorraa hin ta'in akkasuma ammallee owwaa ka mataa keenya gubu hin ta'in ka jidduu kanaati yoo dhiqannee bareedaadha. Yoo sun dhabamee jedhe ammoo bakka silaa owwan dhiqannurra qabbanaa haadha yoo dhiqanne bareedaadha. Bishaan owwan mataa rifeensa keenyaa kanan guba waan ta'eef akka hundeedhaallee rifeensillee karaa laafaadhaan bubuqqa'ullee hin taasisa. Akkasuma akka rifeensillee goggogu hin taasisa. Argitanii jettan fakkeenyuma reef isinii kaasisan bishaan owwaadha yoo meeshaa dhiqxanii jettan akka qaamni keessan harki keessan isin goggogu mataa rifeensaallee akkasuma goggogsa. Bishaan owwaanii ammas forforillee akkasinirraa godhatu taasisa. Mataan keessan isinirraa goggoge jechuun ammoo forforilleen karuma laafaan isinitti dhufa. Kanaaf bishaan owwaa hin fayyadamina. Bishaan jiddu galeessaa ka owwaa hin ta'in qabbanaa hin ta'in yoo dhabamee jedhamuu qabbanaa hin fayyadamaa isiniin jedha.
afraffaarratti ammas dogongorri guddaa yeroo hedduu ani argu kan namni hedduun hojjetu keessaa tokko itti fayyadama kondiishinariiti. Eega shaampoodhaan dhiqannee irraa baanee booda ka itti aanu kondiishinarii mitiire dogongorri guddaan nuti hojjennu tokko kondiishinarii kanarratti. Kondiishinarii rifeensaaf akkuma bareedaa san itti fayyadama isaa yoo hin beekne rifeensa balleessa. Kondiishinarii mataarraa haga rifeensa hundatti iyyuu dibuudha. Namni hedduun kan arge amma yeroo kondiishinarii fayyadamu mataarraa jalqabeeti ka fayyadamu. Hundee mataa kanarraa jalqabee haga rifeensaatti qabee akka yeroo shaampootti fayyadamnu akka yeroo shaampoo dibannu sanitti kondiishinarii illee qabee diba. Gaarii miti kondiishinarii rifeensaaf malee mataadhaaf miti katti fayyadaman. Ammallee irra deebi'aa kondiishinariin rifeensaaf malee mataaf miti. Mataa hin tuqsiifamu. Kondiishinariin akka shaampootii miti furdaadhaa mataatti yoo isin dibdanii jettan qaawwa mataa keessanii cufaa akka dhoqqee ta'ee akka laafattillee mataarraa gadi namaa hin dhiqamu. Achirratti yoo maxxanee qibaatii irratti dibdanii jettan ammoo xurii godhataa. Xuriin sun achi deemee forforii fangasii wanta adda addaa sanarraatti ta'a waan ta'eef mataadhaaf hin fayyadu. Kondiishinariin kan itti fayyadamuu qabdan rifeensa qofaaf. Rifeensa qof mataa keessan osoo hin taane rifeensa qofarratti ka dibattanii daqiiqaa haga 4-5 haga kondiishinariin keessan isin jedhu irratti dubbistanii akkaataa kondiishinarii isin itti fayyadamtanitti eegasii bishaan qofaan ofirraa lollaatan akkasuma nama rifeensi keessan walitti qaqqabatu kan yeroo bishaan tuqee jedhu karlii ta'u walitti ol goggogu walitti kottoonfatu qabu yoo taatan rifeensa keessan osoo isin kondiishinarii ofirraa hin lollaane akkuma kondiishinarii dibattanii jettaniin achi manuma shaaworii keessatti hoo filaa gugurdaadhaan filaa xixiqqaa osoo hin taane filaa gugurdaadhaan rifeensa keessan addaan baafattan dafee karaa laafaadhaan addaan isinii baha. Kondiishinariin isin gargaara akka rifeensi keessaniin dafee addaan isinii bahuu fi baaftanii daqiiqaa hamma murtaa'e teettaniiti yeroo ofirraa qulqulleessitan ammoo xiqqooma bishaan qofaan ofirraa qulqulleessuu qabdan. Haga kondiishinariin sun rifeensa keessanirraa bahee qulqullaahuutti miti kan ofirraa qulqulleessuu qabdanii xiqqishuma bishaan ofirraa qulqulleessitanii addeenni kondiishinarii sun yoo sanarraa bahee jedhe rifeensa keessan walitti marattanii yoo liiving kondiishinarii ka fayyadamtan taatan liiving kondiishinarii dibattanii yoo hin qabnellee rakkoon hin jiru achi booda qibaatima qabdan fayyadamtanii. Shanaffaalleen kama duraa kanaa wal fakkaata yeroo dhiqattanii baatan rifeensa keessan isa jiidhaadha ka qibaatii dibuu qabdanii haga inni sinirraa goggoguu eeguu hin qabdan. Bishaan qofarraa goggogsitaniiti rifeensa keessan jiidhaa ka moisturaayizii ka duratti hin gogin kana qibaatii isiniif ta'u ka isinitti fayyadamtan dibattanii filaa gugurdaadhaan filuu qabda. Yeroo filtan filaa gugurdaadhaan filaa xixiqqaan osoo hin taane filaan xixiqqaan mataan jiidhaadha. Mataa jiidhaa san filaa xixiqqaadha yoo filtan yoo harkifate jiidhaa waan ta'eef karaa laafaadhaan dafee bubuqqa'ee sanirraa ciccita waan ta'eef kanaaf filaa gugurdaa fayyadama. Qibaatii ammoo yeroo dibattan rifeensa keessan qofa dibaa malee sammuu keessan mataa keessan isa jiidhaa qibaatii itti hin dibinaa. Isa yeroo rifeensi keessan goge ka isin qibaatii dibatuu qabdan mataa keessanii rifeensa keessan ammoo isa jiidhaa sani ka isin dibdanii akka qibaatii sanii walitti gadi jiidhee walitti moisturaayizii isiniif ta'u ka godhuu qabdanii. Jahaffaarratti ammas dogongora guddaa jedhee kan yaadu keessaa tokko irra hedduun namni dogongoro yeroo hedduu ani argu yeroo rifeensa dhiqatanii gadi bahan namni hedduu waan inni godhu keessaa rifeensa istishwaara jedhama miti yoo dogongores hair dryer ka rifeensa goggogsuun rifeensa goggogfata yoo jarjara qabaattee gardeemuudhaaf yookaan hajaa gadi bahuudhaaf yookaan ammoo sitti hin tolle rifeensa jiidhaadhaan mana keessa deemuun sitti hin tolle yoo yeroo takka qibaatii dibattee osoo rifeensi kan kee qibaatii qabu hair dryeriidhaan filaa elektirikii jechuu filaa elektirikiidhaan rifeensa kan kee goggogfatte rakkoo hin qabu yeroo takka yeroo hunda garuu filaa elektirooniksiitiin rifeensa goggogfatuun gaarii miti. Guyyaa duraatii fi rifeensa kan kee jiidhaa san akkuma inni jiidhutti bishaan qofarraa goggogsiteeti qibaatii dibattee bakka 2-3tti ashamattee yookaan bakka walitti qabatteeti guyyaa borumtaati ka'ati hiiktee hair dryeriidhaan yookaan ammoo filaa elektirikii kan rifeensa fileellee achumaan goggogsu sanatti filatuu ni qabdu malee
Adhuma dhiqxee ardhuma kaatee rifeensa kan kee qibaatii dibdee filaa saniin hin goggogsu yoo jette gaarii hin ta'u rifeensaa fi rifeensa filaan elektirikii ibidda waan ta'eef yootti heddummeessite sirraa miidha. Akkasuma ammallee nama torbaan keessa yeroo 2-3 bakka ooyinaafaa jirtan rifeensa keessan dhiqattan yoo taatan guyyuma hundayyuu ittiin hin goggofatinaa filaan elektirikii bareedaadha. Yerootti torbaanfaa keessatti yeroo takka yootti fayyadamte homaa miti garuu amma yootti deddeebi'anii itti fayyadaman rifeensa namarraa miidha. Kana fakkaata inshallah yerootti aanutti illee wanta isin fayyadu ka isin barsiisa jedhu barumsarraa argattan qabadhee isinii dhufa. Yoo jaallattan ammoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Obboleewwan keessaniif illee share godhaa. Yaada keessan karaa komentii jalatti naaf kennaa. Wanta yaaddan laalee isiniif hojjedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yarraaf ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.